الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وخلق الذين كفروا وقال الذين كفروا إن هذا الحمد لله الناس ابتدأ تمر دبي لونت ندامن akka rabbii keenyaaf jecha wal jaallannu akka ridaa rabbii ittiin barbaaddannu keessattuu du'aayin akka wal yaadannu ajaja salaataa fuula isaa dhaabbannu aalama islaamaa hundaaf kadhannu rabbiin kadhachuudhaan biraa dhaabbannu inni beeka waan nu keessaan itti mannu kadhanni harkaan namnu mistagaa inni Nubadaate diinii rahmata keetii yaa nama rabbii isaatiif jedhee isa baru rabbiin karaa hundaan isa gargaaru kan obbolummaaf jecha irra waliif taru sutuma ejjetaa yuuti hin jarjaru nama miidhuu nam tokkon jararu rahmaan haala keenya tolchee nu haasataru Momentoota hundaa rabbiin anasaru asitti dhaabbannu kana biroon taru amma rabbiin fedhee ijaa wal agarru du'aayii kadhachuun akka wal gargaaru rabbiin nu anasaru rakkoo duniyaa diinii nu badhaafte diinii rahmata keetii